Hai akkam jirtu nagaa keessaan ani nagaa kooti. Waan na rakkise tokkoon sirreessee kun akkuma argaa jirtan achi baay'ee tokkoon barbaadee ture yeroo hin jedhu fedheen ture ga'een iddoon kaa'uun qabu ture. Kanaaf jecha ture har'a baasee jira. Kana beekatumaan kan qadaada qabu cufamu jira ture isa beekan dhiise jechuudha. Baay'een barbaachisu jechuun osoo warra alaa ta'e sa'aatii tokko daqiiqaa 30 keewwataniif irraa baasu. Nuyi guyyaa guutuu gawannaa oolla waan ta'eef xiqqoo sirrii miti jechuudha. Kanaaf jedheen banaan bareedduudha jedhee filadhee filannoo kootiin kuni kan nama biraa miti. Anyways mee seenaa dura channel koof warri haaraa taatan seenaa subscribe godha. Share like gochuu sin dagatinaan isiniin jedha. Wal jajjabeessaa yaada waliilaadha wal gargaaruun barbaachisutti isiniin jechuun barbaada dursa. Garuu maatii koo warri hin taane seenaatii maatii kootaa subscribe godhaatiin jedha. Warri taatan afaana turtan duraan yaada naalaachaa gaafii qabdan nagaafachaa turtan galatoomaan itti fufaa akkasumatti isiniin jedha. Mee maga naqeen sirreesseen isinitti agarsiisaa jechuudha. Naan ilaaltu yoo gaarii ta'e isinis filattu gatiin sammuu meeqas akka ta'e isinitti himaa jechuudha. Walumaan deemna. Kanaadha miini baay'ee tokko na rakkisee tureyyuu baay'ee tokko jechuudha. So mee dhagaa filannoo kana wajjumaan filannaa. Egaa akkuma argaa jirtan madardara caammaati. Caammaa koo qopheeffadhee madardarichas kun isinitti agarsiisaa jira. Madardaraan kun darajaa 20 qaba jechuudha. Lakkaa'uu dandeessu. Baay'ee mijataa tokko dhugaa. Caammaa koo qopheessee bara gadheetii an caammaa finne kana bara siistariif biraan kaa'ee jira jechuudha. Maaliif duraan mana kiraatu iddoon kaa'uu hin qabu. Mana kiraa keessa caammaa kana keessan jechuun iddoo kan maal keessure. So kuni kan inni namatti fayyadamaa turedha. Isa kan ganaan fidadha. Innaa madardaraa kana gaa baay'ee tokko waan rakkisee fi namatti jabaadhe bitadhee yoo madardaricha birrii 2,000 bitadhee darajaa 20 qaba isiniin jedhe kunuyyuu banaammoo filadhee bitadhee maaliif biyya keenyatti caammaa guyyaa guutuu keewwachaa oolla shittaa qaba sharaasaa ta'uu caammasaa ta'uu lafa deemnaa hundaaf qaba bakka waan baay'eedha caammaa biyya keenyatti amma warri halaa daqiiqaa 20 deemuu shidha makiinadhaan deemuu bakka baay'een deemanii rooba keessa deemanii aduu keessa baay'eetti hin deemanii shittaan qabu banaa yoo ta'e gaariidha jechuun siniin barbaadeni. Kun caammaa koo qopheeffadhee dardareen isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkasii baay'ee mirxii tokko muktisaa mukaan naa hojjete duuba isaatu eewu tokko malee mukaadhaan kun. Har'ammoo waan akkanaa 2,000 miti argitan 3,000 isiniin kennu innumtuu mataa isaatiin anumaafuyyuu kan biraatu kan hojjetu 4,500 fa'ii jedha. Iddoo kaalsii kaawwatan akka qadaadatti godhee jechuudha. In hojjeta jechuudha kun akkasii. Biyya keenya gaama amma kana caammaa dheeraadhaanis deemuun baay'ee ulfaataa. Iddoo waamicha wayyoo ta'e malee guyyaa hundaa yookiin naan uffadhee ka'e minaamin jechuun baay'ee tokko ulfaata dhugaan isiniin jedha.
caammaa hidhiisaa wal jala dabarsanii miila duubaasa korokonnichi keessa kobilistoonii keessa minaaminannaa deemtan caamman tokko boolla keessa seenaa qara kan qabu kana miila dhedheeraa yoo qabatan kobilistoonii qaashii keessa seenaa inni tokko gubbaa jira inni tokko in nyaatama caamman jechuudha biyya keenya gaa akkasii yoo waamichi wayii jiraate malee ashaamman baqa. Angaruu caalatti sharaan keechaa ture. Sharaa fi ishee xiqqoo lafarraa jechuudha. Inni akkasi baay'ee tokko filannoo tokko faadha. Na wajjin ta'a nan achirraan naqee isiin agarsiisa jechuudha. Daraddareen isinitti agarsiisa. Mirxa madardara dhugaan isiniin jedhe. Cufaa baganiin tolchee duraallee isa qadaada qabu minaaminaan jedha maaliif inni jedhe itti yaadan indeet jedhe. Akkanatti baay'ee bareedu tokko. Yoo turaabiin dhabamu biyya keenya isoo ta'e torban lama hin xaraganna kan arabaa guyyaa guyyaadhaan wallaa miti soo kan keenya immoo hin dadhabnu. Torban lamatti gadi fuunee caammas madardaraa ishee soo xaragne jechuudha. Bargit alan keenya mana keessa akkuma kan arabaa keenya sitti dhimmamne yoo inni godhanne maarakkoo tokko yoo hin qabu jechuudha. Baay'ee tokko laalaa dhugaa nama maraaru yoonet. Kan koo caamman asin jiru waaqa siistarii biraan kaayan jechuudha shaanxaa keessa naqee miillis dhedheeraa waan ta'eef baay'ees waan ittiin hin deemneef iddoo ittiin dhaqus fagoo waan hin jirreef baqa nawaamichaa asuma hin dhaqa dhiyoonatti jirti waan ta'eef birrii 20 hin dhaqee fudhadhaa. Nan deebisa maaliif iddoon kaa'uun qabu tureyyuu. Na baay'ee tokko dhugaa iski ilaala amma dhumaatti iski meecarraa shaayyuuti iski bageeta. Shuti shuf waaw waaw gaarri mul'atu. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, 8, 9, 10. Gaarri natti mul'achaa jiru. 10. Innis 10, 20. Huu. Laala. Inni dheeraan keessa naaseenuu didee gara dakaa naafeen gubbaarraa kaa'ee jechuudha. Shufte? Yaa 20 isiniin jedheera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Caamma 20 ol keewwattu jechuudha. Mirxa. Bata. Nan sobe malee immoo dhabamee miti caamma xixinnaa ishiin mana keessa gad bunaamin hin dardarreen achi jira. Caamman koo baay'inaan na biraan jiru mana siistariin kaa'ee jechuudha maaliif በጣም ምርጥ ዋንታ ተዱጋው ዋቀዩን ሲኒንጀ እኔ ብቻ ባየ ተቆንጃለጥ seenu kuni as jalan seenu miila dheeraa waan qabuuf
kanaga. Tole egaa akkuma argitanii madda caammaati. Baay'ee tokkoon barbaadee ture duraan isinitti himee yeroo mana kiraa keessa jiru baay'ee iddoon kaamu akkaataan isaa waan nama dhibuuf homaa gochuu hin dandeenye walumaa dhuma argennaqa baay'ee isaan finne siistarii koo biraan kaa'ee jira jechuudha caammaa. Isaan kun immoo aduun keessa taa'an amma dhaattu maaliif jechuun barandaa jechuudha. Asumallee manni xinnaadha waan ta'eef waan amma kana mana keessa naqaniiti caammaa immoo simceanii mana keessa yoo naqan sirrii miti yeroo baay'ee biyya keenyatti algaa jala naqatu minaamina. So nan hojjechiisee isa kana isinittan hima gabaadhaan binne nan hojjechiisee nama koomadiin uffatarraa binne duraan hojjechiisne. በነገራችን ላይ ሳይዚንሳ ጥቆ ደበሌ ዶ ካልሲ ካወተ ምናምን ደበሌ ብሬ ኩማ ፉሪኒ ኢሳ ከናኒ ብሬ ኩማ ለማኒ ነጀቺስ ጀቹዳ ገባብራት ዋን ኩማ ለማኑ ጉርጉሩ ሚቲ አናቱ አናፍ ዮ ጀዴ ማሌ እምቤጉ አናኖ ተደበሊና እንጀሮ ጎጀቴ ካኤ ግዲዳን ፍደኔ ጀቹዳ አካሲ ባዬ ቶኮ ባሬዱዳ kan eenyu qabu injira metere cufaa kan qabu saaxanii yookiin carqumallee mi akka haala sana injira anaftun barbaanne isa maaliif biyya keenya caammaa amma fakkeenya ganama keenne galgala finna caammaa akkasii shittaa godhatan beektu yeroo akkasii gadhiqxanis maal jettanis caammaa biyya keenya baay'ee yeroo kaawwatte shittaa qaba foolii qaba isaaf jecha banaa akka taa'u barbaadeen banaadhaan hojjechiisee jechuudha. Isin akka feetanii hojjechiifachuu dandeessu. Kan itti akka cufamus gochuu dandeessu guddistanii xinnaanis hin jira jechuudha. Kuma furnaan jedhee kan biraati iddoo kaalsii qaba xinnoo saayiziin isaa kanarra bal'aadha. Kun amma caammaa 20 fixaa kuma lakkaa'ee isinitti agarsiise. Digdama jechuudha tokko tokko shitooton ta'an kan keewwadhu kana lama shi kan akkasii yaani kan inni keewwadhu tokko jedhee lakkaa'ametire isaa tokko yaani 20 fixa inni kuni jechuudha. Darajaa 20 qaba caammaa 20 fudhata jechuudha. Gar tokko 10 gar tokko 10 banaagaa kanaaf filadhe isinitti mee amma warra lafa keenya cufaa qaba komodiinoodha fa'i iddoo tokko tokkotti maaliif isaan sekondi keewwatanii baasu shitta amma kana sin qabu miillan hin deemanii shitta amma kana hin qabu guyyaa guutuu keewwataa doolanii shitta hin qabu kanaaf jechaadha filannoon isaanii jechuun komodiinoo keessa caammaa sana xinnoo xaragdee keessas shitta baay'ee hin qabu nuti ግን sharaa kennee guyyaa guutuutti hojjechaa hoollee biyya keenya rooba caffee waan meeqa jira isa qoorsineef inni achi keessa keenya qadaannu foolii horata jechuudha. Filannoo kanarraan kaasetti akka filannoo keessatti isin garuu yoo filattani akkasin isinin jedha ani kan inni hojjechiise yaa kuma lamaan isinin jedhee garuu hojjetee ka'ee baay'ee mararee itti dabalii 5,500 illee minamana isa jedhu yaada namichi garuu baay'ee bareedduudha akkasii isinin jedha kanaadha. Egaa manni baay'ee nama rakkisa mana bal'aa yeroo qabaattan yerootti godhattu wanta tokko yerootti itti fayyadamtu beektani dhugaan isinin jedha jechuudha. Anna akkasiin isinin jedha. Egaa sumannu jajjabeessa channel keenya faaraa horitaatan seenaa subscribe godhaa isinis bitaatti fayyadama caamman immoo yoddoo godhate baay'ee tokko dasiisin jedha caamman achi lafatti fuutanii walirra taatu biyya keenya hin bubbisa barandaan kaayoo jettan irratti bubbisa irratti aduun baqaama itti mijatu caammaa hin kukkutaa jechuudha. Ngin akkanatti iddoo qabattanii mana keessa ta'e kifilii wayii duwwaa iddoo jechuun iddoo kaawwattan yoo qabattani
achi keessa naqattanii akkanatti naqattanii achi keessa keessu jechuudha. Filannoo immoo akkanatti banaa yoo gootan fooliin godhatu iddoo feetaniyyuu keessu. Bakka kifilii iddoon tokko yoo jiraate hin keessu jechuudha baay'ee eenyuudha. Kanan isiniin jedha viidiyoo yoo isinitti tole like godhaa, subscribe godhaa, maatii koos ta'an isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif immoo baay'ee tokko galatoomaan isiniin jedha. Yaada gaafii yoo qabaattan komentii jala naa barreessaa isiniifan deebisa. Yaada karaa fedheen yoo qabaattan jechuu kooti meeqa etan waan biraa hojjetadha.